Maqaan koo Caaltuu Gabbisaa jira. Abbaa manaa koo Tasfaa Gazzuu jedhama. Godina Arsii aanaa Buunessaa magaalaa Qarsaarraa dhufne. Waaqayyo waaqa jiraataan maal isiniif godhee amantoota akkas baay'ataniif waaqa qulqulluu kana duratti dhuga baatee akkamii qabdu? Waaqayyo wanti inni nuuf godhe guddaadha. Bara 2015 ji'a 8ffaa keessaa asii kaanee magaalaa Baddallee deemnee karaa nama waaqayyootti hidhannee dura udoo achiin deeminiin dura na dhukkubee ture. Baay'ee isaa na dhukkubee osuma na dhukkubuu iyyuu mana yaalaa deemeetiin nanii dhibeen kee maalidha gaafa jedhanuu Kantaarotii fi Gadaamessa. Gadaamessi kun immoo waggaa 2 fi ji'a 5dha. Muramee baa kun ji'a 6 booddee hin deebitaa muramee baa naan jedhan. Lakki anooyyuu muramu waaqayyoon qaba otoo waaqayyoon qabu hin muramu. Lafa kana nan deema yoo lafa kana deeme nan fayyaa jedheetuman amanee iskiriinii harkaan qabeetoo kadhachaa ture. Yeroo isaan kadhatan yeroo hunduma duuka isaanii bu'eetiin iskiriinii isaanii ilaalu baay'ee isaan jaaladha. Nani hordofa yeroo hundumayyuu nan kadhadha. Tuman kadhadhu yaa waaqayyo inni manni yaalaa jedhe kun narratti hin ta'u kanatti jettee garuu hin ta'a tuman jedhu gaaf tokko habjuudhaan kara kootti dhufaniitoo ani mantasinooti ani waaqayyo akkasiin jedha ani mucaa durbaata siilaadha maqaan ishii Dibooraadha siin jedha naan jedhan meena galateeffadhaa waaqayyo guddaa jabaa amanamaa kana. Lafa kunin ta'a jedhamee yaaddamne jidduutti waaqayyoon kana naa taasisee ani garuu dhalan godhadhaa miti lubbuu kootiin nan jiraadha jedheetoo yaanne sababni isaa maalidha jennaan Gadaamessi koo gadi bu'ee hamma tokko baay'ee isaa ala baheetoo jira yeroo fincaa'u mana fincaanii deemu nan rakkadha yeroon karaa deemu nan rakkadha yeroon hojii hojjedhu nan rakkadha danda'eetoo kottee kaaseen deemu. Hojii tokko hojjedheetoo hin oolu baay'ee isaan ittiin rakkadha. Kantaarotiinis akkasuma baay'ee isaan guba gadi bahee gonni lamaanii hanquu 2 qaba baay'ee isaan rakkisa isa kana lamaaniin baay'ee isaatiin rakkadha. Kana jidduutti immoo waaqayyoon akkas naan jedhe silaayi yaa waaqayyo yoo fi'aaf jaalala kee ta'e lafa kana nan deema anis nan fayyaa dhala naan jette kanas nan argadha jedheetuman waaqayyoon abdadhee zimjareetuman karadha mana koo keessa taa'eetoo waaqayyoon lafa duwwaa irratti lafa homtuun jirre irratti lafa midira badaatti waaqayyoon nama qaqqaba namni waaqayyoon eeggattan yoomnaa dhufa laata na qaqqabaa laata warri jettan warri abdii kuttan isaa abdiin kutina abdii waaqayyoodha yaa waaqayyo maallaa yaadda laata maallaa qopheessita lafa kana garuu deemuun barbaada. Anis fayyuun barbaada kan naan jette dhala kanas argachuun barbaada jedheen abdii godhadheetuma waaqayyoon kadhachaa ture. Akkasuma immoo gaafa ani abjuu kana abjoodhee ka'ee ji'a tokko booddee otoo hin beekamin daa'imti kun garaatti naafee. Erga garaatti naafee kanneen mana yaalaa deemne ne dhukkuba kara malee bakka du'aaf jireenya jidduun jira. Ni dhukkuba kara malee ka'een na fuudhee naan deeme hin nyaadhu hin dhugu. Ciisicha malee waan tokko iyyuu hojjechuu hin danda'u. Gaafa dhannee mana yaalaa deemne tooyyuu laallamnu ji'a 2 fi 7 daa'imti garaas jira naan jedhan. Wayyoo akkamitti ta'a yaa gooftaa siif garuu hin danda'amaa jedheetuman ittuma dhiise. Kana booddee bakka obboleessi koo yoo ba'uu hin dhiphata yoo galuu hin dhiphata jireenya harkarraa karaa afaan jiraanna. Kanuma jidduutti yaa waaqayyo maal goota ani haadha fi abbaa dhabeetiin nan jiraachaa ture. Daa'imni kootis jireenya akkasii jiraataa jedha ijoollee 2 qabna sana duraan kanaan dura. Yaa waaqayyo kan hunduma irratti na gargaarta yoo ta'e na gargaarta jechaatuma dhiphachaa gala dhiphachaa ba'a innillee. Gastaawosii nan galee gaafan gastaawosii galee too jedhu dhibee koo hunduma itti maddeetiin nan amusiisaa ganamaa. Namni waaqayyo afoo isaaniitti erga sagantaan xumurarratti nuuf hin kadhatanii gaafa nuuf kadhatanii akkas jedhanii too nuuf kadhatanii teessoo fuudhanii warratanii zayita irratti naqaniiti yaa waaqayyo isa gubbaa namni argaa isa keessaa si duwwaatu arguu danda'a atoo argi jedhanii gaafa irra taa'inaan jedhanii ibiddumatu jalanaa natti ol qabate fayyinni koo raawwateera jechaatiin hilfachaa galateeffachaa
deem mana fincaanii deem ilaallamii naan jedhan kadheem mana fincaanii gaafa naqee ilaallamu wanti tokko hin jiru eessa bu'ee isaan nannabi mee guddaa godaa gooftaa naa galateeffadhaa. Tole isinii dhukkuba gadameessaatiin baay'ee rakkattu gadameessi keessa waggaa 2 ji'a 5 gadi ba'eeti kan inni taa'u kana duwwaallee miti akkuma dubbachaa jirtanii kintaarotiin taa'icha keessanirra karaa lamaan biqilee baay'ee sin rakkisa manni yaalame kanaan wal qabatee dhala godhachuu keessaniif maal isiniin jedha ture yeroo dhukkubi kun sinirra ture? Manni yaalaa hin laalanii gaafa laalanii too jedhan inni kun muramee too ba'uu qabaata. Kanaan alatti dhala godhachuu iyyuu hin dandeessu ati hamma kun toora isaa qabatee too jedhutti naan jiran ani muramu gooftaan qabaa hin muramu ani Yesuus hin qabaa jedheetiin abdadhee too achi ba'ee gali hamman gales hin muramu yaa Waaqayyo ana keessan na fayyistuu qabdaa ana immoo nama keessan na fayyifattu qabdaa kanaaf deemetiin nan ba'aan koo lafa sanitti narcaa lafa san gaafa naqee ba'aa koo ofirraa harcaasee nan gala jedheetu mana abdaddee Waaqayyoonis akkasuma akkuma nan abdaddeetti duuka koo ta'ee na gargaare kan manni doktoraa jedhee miti kan namni safaraa jedhee miti kan haalli siin jedhee miti kan Waaqayyoo jedhee ittuma fufee naaf mirkaa'ee mee gooftaa kana maaloo naa galateeffadhaa attuma caalchisaa. Dhukkuba kanaan yeroo rakkattan keessatti maal gochuu hin dandeessan turtani minatti maa? Ani gaafa dhukkuba kanaan gidirfamu karaa fagoo deemee gabaa dhaqadhee hiqaa tokko baaddee danda'ee galuu hin danda'u gaarii yaabbadhee karaa deemuu hin danda'u manuma keessattuyyuu sosocha'ee gaafan waan tokko manuma koo gadi jedhee na waladhaayyuu gaafan jedhe baay'ee natti dhagaamaa duddi koo na hoollata luka koo danda'ee kaasee lafaa kaasee too hin deemu saniin booddeemuun kan taa'urottiin kun san dura na dhiigaa gaafa mana shintibeetidha akkanaas zeebu haga daqiiqaa muraasa wayii kan ta'u akkasittan olitti gottaa'ee too taa'a yoon akkas ta'e yookaan bishaaniin hoon tuqee malee kara malee humnaan ol na gubaa isa kanaanan gidirfamee too ture Waaqayyo immoo haga libsuu ijaatti isa kana hunduma narraa fuudhee narraa gatee humna haaraa natti uwwisee gooftaa isa na gargaare kana na galateeffadhaa. Galata guddaa ilillee guddaa Yesuus ilma Waaqayyootiif. Sababii gadameessi keessan isin dhukkubuu fi dhalayyoo argachuu hin dandeessan siniin jedhaniiru namni Waaqayyo garuu abjuudhaan dhufanii ani raajii minteedha dhala hin argatta dhalata argattu Dibooraa jedhamti jedhanii maqaa wajjin sin ilaatanii isaan akkas siniin jedhanii ji'a isaatti dhalli kun garaa keessanitti haftee mee dhalli isin amma argattanii dhaabbattan kun dhiira moo durbaa maqaan isii immoo eenyu jettaniit kan moggaastanii kintaarootii fi gadameessi keessan humnaa ol gadi ba'u kun immoo amma isinirra jira. Amma inni waanuma tokko iyyuu hin jiru Waaqayyo gooftaa yaa ulfaatu micayyoo kana mooni Waaqayyoon akkuma dubbattetti inni amanamaadha dubbisaaf amanamaadha dhuguma duraayyuu ijoollee dhiiraa 2 qabna Waaqayyo isa dhiiratis maqaa wajjin naa kenne isa lammataatis maqaa wajjin naa kenne isa sadaffaa kanas immooni Waaqayyoon kaleecha dubbachuu sababbiitti beekuuf immoo nama Waaqayyoo natti fidee nama nan jaaladhu dhuguma iskiriinii harkaan qabeetiin yaa Waaqayyo nama kana bira dhaquun qabaaddan jedha baay'ee dhoobadda akkasuma immoo akkuma nan dhoobaddutti sanatti abjuudhaan natti fideetoo ani raajii minteedha Waaqayyo abbaan kee akkasin jedha ani dhala durbaa siifan kenna isheenis Dibooradha siin jedha naan jedhanii akkasuma Waaqayyoon Diboora sii kenna jedheetoo nama dhiiraa siin kennu akkuma jedhe san namaaf kenna kinoo Dibooraa naaf kenne fuuldura keessan na dhaabee. Galata ilillee jabaa Yesuus ilma Waaqayyoof isa dubbatee nama raawwatu Yesuusiif eentu galata qaba haleluuyaa. Tole haati warraa keessan waa'ee dhukkuba isaanii wanta hedduu dubbataniiru dhukkuba isaaniitiin wal qabatee waan itti dabaltanii qabaattan carraan sin ilaalla. Har'a yoo dhaabbannee haasofnu har'a yoo dhaabbannee akkaatti dubbannu salphaa fakkaata yaa saba Waaqayyoo galanni Yesuusidhaaf haa ta'u. Akkuma Waaqayyoo waan dinqisiisaa saba isaatiif godhe nuufillee nu ijoollee kana Waaqayyo waan dinqisiisaa nu godhe galanni Yesuusidhaaf haa ta'u. Maqaan Waaqa keenyaa eebbifamu. Egaa obboleettiin koo waan baay'ee jettee akkuma ishiin jette gadaamessi ishii gadi ba'ee ture
mana yaalaa hin deemne tinkaarotiin qabdi akkuma ishiin ibsite akkasuma immoo dooktoriin daa'ima kana maal jedhe hin danda'amu dhalachuun ishii hin danda'amu ba'uu qabdi opereeshinii ta'uu qabdi jedhe dooktoriin nutti hime galanni Yesuusidhaaf haa ta'u garuu ishiin amantii guddaa waan qabduufi iskiriinii kana qabdee waan kadhattuuf raajii kana harkaan qabdee qaamni koo muramuu qabu jettee akkasuma akka ibsite kana qaamni ishiis hin muramne lafa kana waan nu gargaaree asiin nu ga'ee asii baddallee dhannee achiin nu ga'ee nu kadhatanii daa'ima kana fakkaattu kun Waaqayyo nu kenne Waaqayyo nu galateeffadha. Galata jabaa ilillee jabaa Yesuus ilma Waaqayyootiif. Sababii gadameessi isaanii gadi ba'ee jiruu fi dooktarri akkasiin dubbachaa jirtan dhalli kun tasa dhalachuu hin dandeessu ba'uu qaba isiniin jedhanii isin garuu Waaqayyoon amanattanii gara mana Waaqayyoo dhuftan namni Waaqayyoo dhalli kunis akka hin baane isinitti himanii gadameessi isaanii akka inni deebi'u isinitti himanii kintaarotii irraa akka fayyan isinitti himanii har'a kun hundumtuu jireenya keessan irratti raawwatee fuula Waaqayyoo galateeffannaaf dhaabbattan Waaqa kanaan maal jechuu jaallattu? Waaqa kana sirriitti baay'isnee hin galateeffannaa hin jaalannaa sirriitti amannaa dura yoo shakkaa turreeyyuu kalee yoo amanuu dadhabneeyyuu har'a kanarra dhaabbanneetu Waaqayyoo keenya garaa guutuudhaan yaada guutuudhaan qalbii guutuudhaan namaafis fakkeenya akka taanutti Waaqayyoo kana sirriitti amanannaa Waaqayyoo kana sirriitti nu galateeffadha jechuun barbaada.